Maal jettee ta'e ilma kiyya? Namni maaliif nan jaalannu kun? Laal maal jettee ilma kiyya? Gaaf tokko jiitessa kanniisaan maal jette ta'e? Si aniin kun naman ciniinu akka keetitti namallee iddu akka keetii kanatti ilkillee waan qabu nagayaanin jireenya kiyya jiraadha. Ani maaliif namni na jibbaa jetteen? Ati ammoo ilkeedha qabda nama ciniinta nama iddita. Atiin tun gartee bineensa guddalleen ta'anii akkuma diyyatti ilbiisa xiqqoo sana ni jaalatanii. Ani ammoo nyaata isaanirra yoo hin qubadde nyaata kana kutanii darban. Dhugaatii isaanii keessa yoo hin bu'e dhugaatii san ganne kan yoo ijaan na argan waan qaban hundaan na darbatan na dhahanii na ajjeesuudhaa deeman. Filiitii fi waan namatti facaasan garagaraa fuudhanii natti facaasanii lubbuu tiyya balleessuudhaa namni hundi na barbaada. Mana isaanii seenu hafarsanii manaa na baasan. Ati ammoo bakka ati seente bakka barakaatiin ja'an. Si horsiisuudhaan mana sii qopheessan nyaata kan kee ati bakka rakkotti gaara keessatti bakka namni agarretti ati oomishtallee deemanii barbaadanii nyaatan. Garaagarummaan tiyyaa fi ta'e maalii bifaan ta'an wal fakkaannaa ilbiisa xixiqqaa kana nu lameenuu si akkatti jaalatanii ani maana jibbanii jettee gaafattee bari'aa ilma kiyya. Duuba hoggaa sana kanniisni tunilleen dubbii ittiin dheeressine jette sana gaafuma takka gaafattee mee waan biraatii miti ati dhiyeessa ooltaa jetteesuma gaafattee bara. Hoggaatana gaa dhiidessinis ani bashannanuudha. Hiriyoota kiyyaa wal arguudha. Nyaata kiyya argachuudha. Bakka qoshaashni itti walitti qabamu. Kosii keessa mana fincaanii baa keessan oolaa jetteeni bara. Akkati jennaanii duuba ani ammoo kan hin oolu bakka daraaraa, bakka urgooytuu, waan mimmi'ooltuu barbaada. Bakka kabajaa qabdu malee bakka akkasii deddeemuu jettee. Duuba akkasii ilma kiyya ati hoomee eessa oolta sila? Kanaafuu bakka oolmaa keetii sirreeffadhuu siin jaa ilma kiyya. Akkasii dhaabaa galatoomuu.